tumame abbaan ebalu jedhamu qaallichi ayyaantichi ebalu jedhamu tume akkanaadha horiin ufiin du'e osoo gorraamin du'e guutuun guututti harama jedheetiin jira yookaan dhoowwaa godhee jira kan jedhu eessarra jira. Fakkeenya akka islaamummaatitti weta gorraan horiin loon jechuudha. Loon illee haa ta'u hoolaallee haa ta'uti waa sadii muran malee wanni sun baktiidha ta'a. Wanni sun baktiidha ta'a. Fakkeenyaaf as kokkee kana ni muran. Asiin gamaa gamanaan ammoo hidda gamaa gamanaan dhaabatu kanneen lamaan tuqan malee yoo kana qofa muranii kana qofaan du'e iyyuu hin nyaatamu. Kana qofa yoo muranii kana qofaan du'e iyyuu hin nyaatamu. Dabalataan ammas ammoo hidda kanallee tokkicha muranii tokkicha horiisan hin nyaatamu baktiidha jedhamee yaamama. Baktiidha jedhameeti yaamama. Seera kanarratti ammoo Oromoon akkanatti galteetiin akkanatti baktiin nyaattuu yoo naan jette amma akka musliimaatti sitti haasa'u jira. Amma musliima islaamummaa keessa baktiin akkana jedhee sitti haasa'u jira. Yoo seerri wayiidhaatti jiraate seera ebalu tume keessatti akkana jedhee murteessee jira jedhiitiin mee waan tokkicha gannaadhaaf. Isa san yoo gannaadhaafdeetiin jette sirriitti akkasii sirraa hubachuu dandaasiin jechuudhaafi waan sanisii tana akkanatti gannaadhaaf. Kuma dubbataa jirte yoo ta'e maayikiin kee miyuutiidha. Neetworkiin isaallee diimaa ibsaa jira garuu. Kuma. Neetworkii isaa rakkoo natti fakkaata. Deebi'ee jira. Dhagaa turte kuma. Godhuu fi durallee dubbateetti jira. Wanni amma namni haasaa jiru kun mandara keessatti arginu jedhanii waan erga amantiileen garaagaraa biyya keenya keessa dhufanii namni walitti laaqeeti. Fakkeenyaaf maal eeggadda waa'ee warra kaalluu kana hidhati isaan waaqeffannaa wajjin qaban maali? Warra kaalluu hoo jennee Oromoon ayyaantuudha qaba. Ayyaantuun sun immoo sirna dhalootaatiin qajeela. Seeratti tumameeti ayyaantuun sirna dhalootaatiin qajeela jechuudha. Seera gadaa jalatti bula. Seera gadaa keessaa amma egaa wanna baay'een beekii callisanii daandirra taasisuun hin taatu. Seerri Oromoo yakka garaagaraa jira. Amma maaliif awwaalaa hoo jenne yakka silaa dirree tikaa jira. Yakka dirree tikaa hoo jedhanii wanni sun callistameen barsiifamtuu dhaloota barsiifama. Waan silaa dirree qulqullina dirreeti. Du'aan tokko callisee du'amee daandirratti hin gatamu saniif awwaalan. Garuu heera akkanaa heera silaa Oromoon namuma mandara keessatti argaa. Oromoon bardura wiirtuu tokko jalatti bobbaatii jennee dubbanna. Heerri gadaa bakka tokko lallabama. Amantii waaqeffannaadhaa. Heera tokko bobbaati. Asii waaqeffataa ta'uun of ta'uudha hoo jedhe asii Finfinneedha. Harargee qarqara Baabbileedhaa illee waaqeffataa ta'uun of ta'uudha jechuun jiraachuu galma Baabbilee jirurra. Asii immoo ammas Gidugala Kibbaatii galma Bulee Horaatti illee waaqeffataa ta'uun of ta'uudha jedhaa jechuudha. Wanni garaagarummaa qabaata hin jiru. Wanni garaagarummaa kana fide maali? Oromoo heera isaa cabsaniiti. Abbaa gadaa abbaa gadaa jette. Abbaan gadaa ammatti hin jiru. Jala murree walii himna. Abbaan gadaa hoo jiraate abbaa gadaa jechuun bulchaa biyyaati bara. Bulchaa biyyaati. Abbaa gadaa jiinuwaan akka Oromootti abbaan gadaa hin jiru. Maaliif seete? Abbaan gadaa hoo jiraate biyya bulcha malee abbaan gadaa otoo jiru biyyu aangorraa maal godha? Abbaa gadaa jechuun bara biyyaa bulchaa biyyaati malee ceremonial power yoo ta'u taane jiinuwaan power qaba abbaan gadaa. Kanaaf abbaa gadaa Booranaa hoo jette yeroo baay'ee wanni namni Boorana qofa rifar godhuuf tun hangalu beektaan. Boorana marginalize godhanii akka fedhe akka inni Oromoo gara biraatti walitti hin dhufnu akka Oromoo gara biraatti qixa sirriidhaan wal qixa jedhee walirraa hin baranne preoccupied godhanii Booranni aadaa isin bira jirti amantii isin bira jirti jedhanii uummata preoccupied godhanii uummanni namarraa irree baratuun fedhu jechuudha. Waan nama barsiisuus hin qabu waan namarraa baratullee dhabuudha jechuudha. Kun maali? Uummata Oromoo addaan qoodanii uummanni warra Booranaa hin beekaa warra Giddugala warra Tuulamaa hin beeku warra Maccaa akkasii wanni akkasiin ta'a. Kanaaf maal jechuufi poointii keetti si dhufuudhaaf heerri yakka dirree tikaa jedhama. Heera silaa Oromooti. Heera Oromoo kan korma bilannaa si himee bardura. Bilannaani korma wanni qalataniif nyaachuurra darbee sirna ittiin godhachuufi siin jee bara. Sirna ittiin godhachuuf immoo sirni heera keessatti malee akkanumatti miti. Akkanuma namni ka'ee hin qalu. Korma hoggaa qalan warra silaa damboobsu jira. Damboobsan malee qalanii siin jee bara. Otoon damboobsi korma qaltee
nyaachuu hin dandeessu kan du'ee nyaattu dhiisiti. Kanaaf waaqeffannaan ati baantu waaqeffannaa tam akka taate naan galle beektaa. Nuti waaqeffannaani namni galmoonni 650 ol biyya kana keessa biyya kanaan ala jiran heera takkaan jala bobbaanii hangallu qajeelfama takkaan kan bobbaanii gallu akkana hin jettu waaqeffannaa akkanaa tana eessaa fiddeeti. Waaqeffannaan ati jettu tun amma arsii kokoosaa naan jette arsii kokoosaa jechuun gara isa Shaashamannee keessaallee maali arsii asallaadha. Karaa bakka yuunivarsiitii sana galma ni qabna galma odaa achi Baalee illee ni qabna galma Malkaa Shaayaa bishaan gurraachallee arsii gara Shaashamanneeti galma bishaan gurraachaa ni qabna. Dhaloonni keenya achi jiran kan hin beekne waaqeffannaa nami otoo korman damboobsin laal qalachuun hun taata akkaataa siifasii inni umurame malee nyaatu itti akka amantii Islaamaatti. Akka amantii waaqeffannaatti immoo korma tokko otoo hin damboobsin damboobsuu jechuu dura si himeera. Kormi kun korma waa sadii ta'uun haa ta'u jedhanii qalanii. Obsa kumaani turkii saatu qabeenatti fakkaata dhiifama nuuf qorcha seenuu kiyyaa fi obsa taargetiin keenya guddaan dhimma irreechaatii fi akkuma amantaan wal qabatee irratti akka mari'annuuf baallama waliif goonee jennee dhugaadha. Wanti amma irratti ittiin dubbatamaa jiru akka amantaatti amantaa isa Islaamaatiin akkamitti ilaalama? Amantaa isa Kiristaanaatiin akkamitti ilaalama? Wanni jedhamu kun namni keenya saayidii osoo hin goone wanti nu hubachuu qabu jalqaba irratti fakkeenyaa fi amantaa Islaamaatiin irreechi shirkiidha jechuun hordoftoota amantaa waaqeffataa yookaan ammoo namoota irreecha dhaqan sana arrabsuu akka hin taane namoonni hubachuu qabu jalqaba irratti. Tokkoffaan kana maaliifi fakkeenyaaf ammoo hordoftoota amantaa ortodoksii bira yoo dhaqne jette musliimonni hundi kan ibiddaati jedhu warri waaqayyo warri ortodoksii taane jechuudha. Musliimnis gara isaatiin akkas jedha. Ortodoksiidhaan ani ibidda galtanaan jette jechuun ani ibiddan gara jechuu miti. Yookaan immoo ani kiristaanaan akkas jedhe jechuun inni ibidda gara sana kan beeku rabbiin hunda keenya iyyuu uumee jedheedha. Sana hunduu kallattiitti amanu ni deema. Kanaafuu asirratti wanti hubachuu qabnu akka Oromootti irreechi dhorkaadhamu akka Islaamaatti irreechi dhorkaadhamu aadaadhamu amantaadha. Dabalata irratti immoo hordoftoota amantaa waaqeffannaa ta'ee jedhe ammoo irreechi aadaadha moo amantaadha? Waan jedhu kana uummata keenyaaf adda baasee haa himu. Uummata keenya wanti yeroo ammaa burjaajessuurra argamu kana dhimma kanarratti haa dubbannuudha waan ta'eef fakkeenyaaf amma Ustaaz Awwal Qaasim yeroo darbetti wanti isaan dubbatanii jedhan sadarkaa kanatti nama informationii malee jette yookaan holoodhaan dubbatu akka hin taane nan beeka. Because amma duras waan isaan deeman yeroo baay'ee nan follow up gochaa jira waan ta'eef yeroon kana jedhu immoo saayidii gochuuf akka hin taane na hubadhaa obboleewwan kiyya. Waan amma dubbachaa jiran kana evidansii qabu yoo ta'e jedhe kana yeroo irratti godhatanii diteelii gootanii sangaan yookaan ammoo beelanni naannoo fakkeenyaa fi kutaalee amma isaan jechaa jiran yookaan kutaalee amma dubbatamaa jiru keessatti sangaa qalmaa tokko osoo hin qalamne hin nyaatamu suni leessanii biraati. Sana achirratti ittiin waliin gaggeessuu ni dandeessu akkuma dhimmoota biroo irratti. Isa kana garuu hundumti keenya iyyuu kallattii kamiin Oromoon ayyaana irreecha fuuldura keenya irratti waggaan dhufu kana akka Oromootti teenyee nutiin kun afaan faajjii callisanii miidiyaa irratti wal jeequu osoo hin taane kallattiin akka amantaa waaqeffannaatti irreechi aadaadha moo amantaa clear. Akka amantaa Islaamaatti irreechi ammoo kan Oromooti moo shirkii jechuun arraba moo ibsa akka amantaatti afaan Arabiffaatiin dubbatamudha. Shirkii jechuun maal jechuudha? Diteelii kana obboleewwan keenya ustaazotni Faraannii fi Ustaaz Awwal asirra jiru nuuf ibsu. Gama waaqeffataatiin kan jiru fumaan jira dabalatan immoo obboleessi keenya Obsaa Abdiisaas jira. Kanarratti yaamatu namoonni koomantii jala jirtanu ani waaqeffataadha ani ortodoksiidhaan Islaama jettanii jechootan taane hin taane yookaan ammoo kan isa kaanii xiqqeessaa kan ofii orfaarsaa waan deemtan kana dhiisaa irra deddeebinee kabajaan isinitti ibsaa jirra please. Nuti umriin keenya namoota umrii waggaa 15 oliiti. Nama waggaa 15 olii jechuun ammoo itti gaafatamummaa baadhachuu hawaasa danda'uudha. Hanga dandeessaniin bifa qaroomina qabuun haa deemnu please. Bilbila smartii qofa qabachuu miti. Sammuu keenya smartii haa goonu, jireenya keenya smartii haa goonu. Share copy link gochaa hundumti keessanuu bifa kabaja qabuun taa'a. Namni amantaa keessan dhiibee gara biraatti geessu tokko iyyuu hin jiru. Fedhii keessanii ilaalcha keessanii waan raawwattan immoo isintu beeka waan ta'eef namuu sun keenya wal dhaggeeffannu jechuun barbaada galatooma. Hayyee galatooma gaaffii kanan kaaseef maaliifi amma ani Oromoon ani keessatti dhaladhee guddadhe waan kana gochaatti hin jiru duuchumatti immoo akkuma dheengadda amantaan arrabsame
jedhame sanatti kunilleen amantaa arrabsuudha waaqeffataan ni nyaata jedhame sun miti waaqeffannaan amma sirna kana ofirkaa qabuu fi dhaabbata kana ofirkaa qabu kan itti kumaan barsiisaa amantaa sanaa ta'ee fi miseensatti ta'edha waan ta'eef iyyuu isaan immoo yeroo ammaa kana qalatanii immoo dhiiga isaa sana bilatanii nyaatu malee du'aa hin nyaatanii du'aanii booranatti yeroo ammaa kana iyyuu yeroo madeengadda gargaarsa hongeetiif deemne iyyuu kan isaan jalaa du'e nyaataatiin turetu kan isaan baqachiisaa turanii numaayyuu akka isaanii lubbuudhaan hin dhumnee fi akka lubbuun isaan keessaan baaneef godina biraatti baqachiisaa turan malee achitti nu jalaa foon du'uudhaaf jirti jedhanii beeloftuu isheeyyuu nyaachaatti hin turre silaa isaan foon kanatti hirkataniiti kan isaan jiraatan wanti ustaazii awwal wabeeffatanii haati manaanii abbaa gadaa akkas naan jette haati manaan abbaa gadaa sun immoo yeroo ammaa kanatti irra jireessisa amantaa musliimaa jala hordoftuu amantaa musliimaa yookiin immoo ilmaan ishee hordoftuu amantaa musliimaati. Kanaaf iyyuu waan itti fakkaate dubbatti irraa kan hafe qabatamaatti waan achirra jiru wanti Muhammad bin Aljaziraa dhaqee arge sana miti wanta illeen argaatti jiru sana miti yoo waan ormi namaan jedhu sana waliin jechuudhaaf hin taane irraa kan hafe jechuudha. Oguun asii gara abbootii gadaatti deebisa akkuma kumaan jedhe abbootiin gadaa nuti amma qabnu kun akka fakkiiwwan kanaatti itti fayyadama nama fakkeenyaaf fakkiiwwan kana garuu socho'aa viidiyoodhuma lafarra socho'uudha malee yeroo uummanni hongeedhaan dhumu abbootii gadaa hongeedhaan fi gargaarsa hin deemne faloo hin falanne yeroo uummanni waraanaan dhumu uummata waraanarraa hin dhaabsifne abbootii gadaa akkasiitu jira waan ta'eef iyyuu abbootiin gadaan keenya iyyuu kallattii irraa karaarraa maqaniiru isa diiteelii isaa immoo ani fi kumaan isinirra beekna akkamittiin hojjetu yoo maal ta'edha kan isaan sagantaa irratti argaman yoo maal ta'edha kan isaan sagantaa irratti hin argamne kan jedhan iccitii isaanii gadi baafnee asitti hin dubbannu keessootti waan iddoo waltajjii cufaa ta'etti wanti mari'atamu ni jira haa ta'uti garuu akka riiferaansiitti wanti nuti itti fayyadamnu hin jiru ammalleen wanta dhufe chaalenjiin goona chaalenjii nu godhuu jechuudha. Yoo inni maayyuu dargaggoo hin baqatu dargaggootti hin dhiyaatan saniif iyyuu sirratuudha qaba wabiin keessan sirrii miti nama fakkeenyaaf amantaa islaamaa ustaaz amantaa islaamaa laallatee wanta kanaan dura dhagaye hundumtu anaaf dhugaa miti isiniif dhugaa miti waan sana hundumaa immoo dhufee miidiyaatti hin dubbadhu namni kaanillee hin dubbatu isinillee waan dhageessan hundumaa yoo bifa gaaffiitiin dhiyeessitan yoo gaariidha kanarraa kan hafe garuu tuqaadhaan gootanii dubbatu taanaan sun waan ormi hambi namaan jedhuuf hin jedhudha waan ta'eef sun ta'uun gaarii miti galatooma ulfaadha. Obsa waan akkasiin jedhaani waan sanirratti wanni ati hubachuu qabdu Oromoon horii bonaadhaa hin nyaatani dhugaadha sun horii bonaan dhume hin nyaatani fakkeenyaaf amma akka naannoo keenyaatti cawwaa waan jedhantu jira yeroo beelli namatti dhufee sababa beelaatiif jecha horii bonaadhaa yookaan ammoo horii dhibeedhaa ka akkasiidhaati miti kan nyaatamu horii akka tasaa fe'e miinsaan du'e kaqee keessatti du'e keessa beekanii ka akkasiidhaa san ammoo inni isanii kan jedhee dubbatu jiru an arruma isinirraa dhaga'u jira tasuma ta'e arruma dhaga'u jira yoo an kanarratti fakkeenyaaf amma olii gadi oofuudhaan malitti jechuudha mee fakkeenyaaf amma karaa deemu akka girsiinuu ta'uu jecha nama hundaafuu akka girsii ta'u akka sirriitti namaaf ifuuf jecha atilleen yoo waaqeffataa taate yookaan kumaayyuu haa ta'uti wanni kun haraama yookaan dhoowwamaadha wanni kun ammoo hayyamamaadha jedheetti murteessu abbaa gadaatii miti abbaa gadaallee osoo hin taane Oromoo marallee osoo hin taane namni waan kana murteessu eenyudha yoo jettee ayyaantuudha yookaan ammoo wayyuudha yookaan ammoo afaan biraatiin qaalluudha ka waan kana murteessu isa kan ayyaantuudha malee ka Oromoo keessatti waan biraa murteessu ayyaantuu kamtu horii fe'ameetiin du'e horii ofii isaatiin du'e nyaachuu dhoowwee jedheetiin gaafadhean gaafii kiyya yoo gaafii kanarratti rakkee baluu dhoowwee jira fakkeenyaaf amma Quraana keessatti an yoonatti dhuftee waan wahiidhaa wanni akkana waan duraan dhoowwamaan ta'in Quraana keessatti fideete ammoo dhoowwamaadha wanni kun yoo jette yookaan waan dhoowwama ta'e natti dhoowwamaadhaa miti yoo jette an Quraana irraa ragaa sitti fidadhee wanni kun sirriidhaa miti jedhe akkuma tu jette fakkeenya waaqeffataan amma duratti kumaan maal jechuu jira waaqeffataan namoota garagaraatu jira namootaan hin madaadhamu maaliin madaadhamu kitaabatu jira kitaabni yoo jiraate fakkeenyaaf nama waan du'ee jedhee kan dhoowwu eenyudha jedheetiin gaafadhe seeratu jira seerri Oromoodha seerota hedduutu jira seera waaqaatu jira seera lafaa jedhanii seerota hedduutu jira seera wayyuutu jira seerota kanneen keessa seera kamtuuyyuu waan fe'ameetiin du'e horii fe'ameetiin du'e fakkeenyaaf kamtuuyyuu seera kamtu nyaachuu dhoowwaas jedhee gaafadhe
Dabalataan ammas ammoo wayyuun dhoowwe sun hoo eenyudha? Wayyuun dhoowwe sun hoo eenyudha? Horii fe'ameetiin du'eefaa kan dhoowwe eenyudha jedheetiin gaafadhe. Isa kanarratti yoo deebii quubsaa naa kennitanii gaafsan dhugaadha. Yookaan ammoo lafaa kaanee fakkeenyaaf amma obsaan hin nyaatu, ebaluun nyaatu. Ebaluun nyaataan wannaan ta'u. Eenyu kana wanni dhoowwamaadha, wanni ammoo hayyamamaa. Kun madaala ta'uu hin danda'u. Fakkeenya musliima biroo dhuftee waan tokko yaadu dubbatte ani madaala kiyya maal godhee sitti fida, quraana hadiisa godhee sitti fida. Waaqeffataa keessatti ammoo wanni kun yoo jiraate kunoo kitaaba kanaa keessatti waan akkana nyaachuun dhoowwamaadha, awwalni dogongorte. Yookaan ammoo lakki ayyaantu ebalu jedhamutu iyyuu dhoowwee jira Oromoo keessatti waan akkana nyaatinaa jedhee. Yoo akkasinaan jette dhugaa akkuma siin jedhe san waan haadha abbaa gadaa san gaafachuu qofaadhaa miti. Ani akkuma siin jedhe akaakayyuun kiyya waaqeffataa illim jedheedha. Sii galee waaqeffataa illim jedheedha osoo sitti meetii islaamummaa qabatu malee. Ufii isaaniitu iyyuu waan fe'ameetiin du'e nyaachaa turan waan zamana fagootii miti nurraa. Zamana kaluudha abbaa maammite kan jedhaniin qaalloo guddaadha. Waaqeffataa keessaa waaqeffataa mataadha. Aanaa kokkoo isaa kan hoogganaa ture waaqa abbaa maammite nu eegijaan ayyaana isaatiin nu eegijaaniitiin dubbatan. Nyaachaa ture 8 isaa guutuun wanni isa jalatti deemu guutuun isaatu waan fe'ameetiin du'e ni nyaatan. Waan takkaa'u guyyaa tokkollee waan kana dhiisan jechuun dhageenye nuti. Tayyib. Amma isa kanarratti ani waan ufii kiyyaa beeku dubbadhaan. Fakkeenyaaf amma ani waaqeffataan naannoo keenya waan duraan jiruuf jecha ammallee tokko hima jira. Isa kanaaf dubbadhaan. Ammoo waan kana faalleessu lakkii jarri sun ni dogongoran jennee murteessuudhaafi hin dogongoranii jiranii wanni sun hin nyaatamu jennee wanni sun dhoowwamaadha jennee murteessuudhaafi ragaa qabatamaa gadi dhaabbata gara baachuu qabna. Takka kitaabarraa takka ammoo seerarraa. Seera Oromoon keettee jirturra. Seera Oromootu jira. Seera Oromoon keettee jirturra. Takka ammoo ayyaantuu wahiidhaa kan dubbate yoo jiraate ayyaantuu sannaaf himtaniiti. San boodaan ammoo dhiifama isiniin jedhaan. Ammoo tan isiniin jedha rakkoon qabuuti. Eegasani ammoo wanta kasi yaadachiisuun barbaadu akkuma Muhammad Al-Jaziraan jedhe wanni kun waan xixiqqoodha. Waan kiyyatti deebuu dandeenya booda irratti homaa rakkoolleen qabu. Laakiin namoonni yaachisaa wanni asitti wal geenyee fi ayyaanni irreechaadha. Ayyaana waaqeffataa yookaan ammoo waaqeffannaa waaqeffataati moo aadaa Oromootii kan jedhu irratti haasa'uudhaaf. Wanni guddaan isa kan. Waan kana irratti tukuraatii osoo goone gara sitti osoo deebine dasne jedha. Waan kana gabaabsaati waan akkanaatu jira jedhaati ergasanii gara isaa deebinuti. Amantaani waaqeffannaa amantaa argaa dhageettiiti jenne Oromoodha. Atamma argeera jettee ganda keessanitti akkuma nuu jedhe ganda keessanitti gochaan kun waan ittiin justify godhanii nyaatanii qabu. Ammatti kan nuti dhageenyas kan nuti beeknus Oromoon qalee dhiiksee bilatee damboobsee illee jedhee utuun hin qalin dura damboobsee malee hin nyaatus hin qalus jedheera. Akka sanaan naa qabadhu. Amma kan ganda keessanii kana akaakayyuu keetii hin beeku kaan amma